Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Mulgeetaa Toobii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyoo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti qilleensarraa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Mulgeetan maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Mulgeetan kaa wannuma miidiyaa kanarra deddeemu wannuma bakka baay'ee waan nama jibbisiisu wanni nani qabadhee dhufes jechuudha. Inna dhugaa rabbii wanni miidiyaa kanarra deemu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Beeku waan garuu jechuudha. Oromoo waan akkanatti waan akkanaa kana warratti raawwatuuf lammii tokko ta'anii dhiiga tokko ta'anii waan akkanaa kana warratti raawwatuuf beeku waani. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Innis maal jechuun keessan hin oolu. Furmaatee akkuma beektanii obboleessi abbaa manaa ishee qabee dubartoota itti bitee jechuudha. Tumaa ture. Inni dubartoonni wajjin tumellee takka masaanaa isheeti. Takkamoo kan obboleessa abbaa manaa furmaateeti. Eessuma ta'aaf jechuudha. Ijoollee abbaa manaa furmaatetti yookiin immoo inna baay'ee miidhanii dubartoonni suni jechuudha. Furmaatiin ammoo maal keessa jirti? Haala akkamii keessa jirti hoo jettanii erga harka abbaan manaa ishii jawaada naqee fudhatee hospitaala erga seentee mana hospitaalaa keessa jirti jechuudha. Furmaatiin achi keessatti maaltu ishii mudate abdiin ishii jechuudha. Kan ishiin fuulduratti abdattee waan ishiin fuulduratti ishii yaadaa turte suni jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanni sunis garaatti hin baaddaa jira nan rukutinaadha nan miidhinaa jechaanii turte uummata sanii jechuudha. Uummanni sun immoo akka daa'imti sun garaa ishii keessaa ba'uuf waan adda addaa irratti raawwachaa turanii akkuma miidiyaa kana gubbaa irratti agartan jechuudha. Furmaatiin amma kaayyoon ishiitii fi abdiin ishii karaatti jalaa hafe jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Inna furmaatiin hospitaala seentee amma marfee fudhachaa jirti. Marfee fudhachaa akkuma jirtuuni abbaan manaa ishii moo jechuudha. Viidiyoo wayii gallakkisee ture jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Inna maaliif ishiin abdii godhattee ilmoo garaara qabdu isa fuuldura ofii mul'ata ofii godhattee jechuudha. Sassachaa turte jechuudha. Garuu immoo kan Waaqayyoo malee hin ta'u waan ta'eef ilmoo sun ishiidhaaf hin taane irraa jalaa baatee jirti. Miidhamtee wajjiniin jechuudha. Maaliif daa'imti garaa keessatti laazim kunuunsa barbaaddi waan ta'eef kunuunsa san hin arganne ishiin kallattii hedduun qixaaxamaa turte daddarbaadhaanis akkasuma nyaata oowwachuudhaan bishaan oowwachuudhaan furmaatee kan waan tura godhaa turte dubartoonni sun kan walumaan agarre ta'e san keessatti daa'imti sun garaatti miidhamte jechuudha. Furmaatee daa'imti irraa jalaa ba'ee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi jechuudha. Kaayyoo ofii guuttatanii jiran jarri sun isaan durumaa kan furmaatee qabanii fi kan akkasitti ishii daddarbaa turanii fi kaayyoon isaanii jawaada fi ishii addaan baasuudhaa fi garuu immoo hin taane fi gartokkee tokkoon milkaanii gartokkee tokkoon hin milkoomne jechuudha. Akkasuma furmaatee Waaqayyoo si haa fayyisu jedhaati du'aa godhaa fi maaliif ilmoo tanaa kan ishiin abdi kana boroo itti deebiti boroo argatti waan ta'eef jechuudha. Waan nan immoo fayyaa hiitu dursa Waaqayyoo fayyaa siif haa kennu jedhaati du'aa godhaa fi akkuma dandeessaniini. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ilmi namaa alli namaa waan akkanaa kan namarratti raawwachuun yoo humna qabaatanii abbicha itti galfatan saniin dhiira saniin jechuudha. Aara san irratti ba'uu caalamoo dubartii irratti aara ba'an. Dhugaa rabbii jawaadee fi sakkoon jedha suni obboleessa jawaadeetti. Erga obboleessi kiyya ishii maa fuudha jedhee itti aare isa waan barbaade godhuu qaba. Akkuma dura qorichaan maraachee akka waan adda addaa irratti raawwachaa ture san isa waan barbaade godhuu qaba. Dubartii immoo kan inni fuudhee jaalatee fuudhee wal ta'anii fuudhee
maal godhedaniit ishii jalatti miidhanii dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa wanni sila miidiyaa kanarra deemu wanni nama jibbisiisu wanni bakka baay'ee of naannoo jechuudha nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa wannumti aloonni lafaa dhufaan barumsa irraa barata jedhanii wannoodhaan tokko hin jiru waan nama jibbisiisu waan bakka maaluma barri keessa jirru kun jedhanii of nama gaafii namatti ta'u jechuudha barri nu keessa jirru kunii fi wanni miidiyaa irratti hojjetamaa jiru kun hundumtuu jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi dhugaa furmaatiin baay'ee miidhamtee baay'ee nama gaddisiisti. Innaa du'aa godhaa fi waaqayyo bakka si haa buusu jedhaa ta'ii furmaatidhaa fi waaqayyo immoo fayyaa sifaa kennu. Jedhaa du'aa godhaa fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kooyi. Warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Laayikiin keessan jajjabeenya kooti ta'ana jajjabeessa isiniin jedha. Innaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyanaaf ta'a turtii gaarii isiniif haa ta'u.